السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوني هردفتوني ورموتا توتوريال. الحمد لله هن نغكوت نغاني في هنجال الله هنك بجادا بك جرت مرس نغاو. دعوتن كي فيديو راخنا كيستيس ايمو هاروا ايمو جايبا ايمو بريدا نسنيف كباددو. egaa daawwattoon kiyyaa iimoon kun yoo atta neetworkiin keessan yookiin shabakaan keessan illee dadhabaa ta'e jechuudha yeroo nama waliin bilbila iimoodhaan haasoftan jechuudha sagalee san sirriitti qulqulleessee isin dhageessa jechuudha akka iimoo kaanii iimoo dura fayyadamtanii akka seenaa jechuudha iimoon kun iimoo haarawaa bareedin iimoo kana ammallee jechuudha beessa garagaraadhaa waan nama jeeqaa hin qabu jechuudha isin galee waan nama jeeqa waan nama jibbisiisa waan iimoo irratti namatti dhudhufasan hin qabu jechuudha iimoo bareedaa qulqulluu ta'edha. egaa daawwattoon kiyyaa viidiyoo kana laayikii godhaadhaan laayikii fi sheerii gochuudhaan walaa jajjabeessinu walaa guddisnu isin jaa viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaadha. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaan nuuf ta'echaa chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatanaadha. Yeroo sabskiraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha. Achi booda ool ka jettoon irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube channel keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee komentii jalatti nu barreessaadha egaa gamanuma hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jaa. Hayyee daawwattoon kiyyaa iimoo haarawaa bareedaa kan argachuudhaaf biroozara Google Chrome keessatti galtan jechuudha yookiin biroozara intarneetii keessatti galtu biroozara barbaadarra galuu dandeessan jechuudha yeroo biroozara keessatti galtan jechuudha bakka sarchii kanarratti jechuudha oneofii.com jettanii barreessitanii oneofii.com jettanii barreessitu haala kanaan sarchi gootu achi booda kan awwala sanii dhufu kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan isiniif dhufe jechuudha yeroo haala kanaan isiniif dhufe halluu gootu haala kanaan halluu gootu jechuudha asirratti aayikooniin sarchii ni jirti jechuudha asirratti ishirratti yeroo tokkoof kilikni gootanii achi booda asirratti iimoo jettanii barreessan achi booda sarchi gootu achi booda daawwattoon kiyyaa haala kanaan isiniif dhufa yeroo haala kanaan isiniif dhufe hayyee daawwattoon kiyyaa yeroo haala kanaan iimoo jettanii sarchi gootan jechuudha xiqqoo asirra gadi ni deemtu gaduma deemtu jechuudha gaduma deemtu asirratti kan taaminaalee iimoodhaan argattu jechuudha asirratti suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu yeroo irratti kilik gootan haala kanaan isiniif dhufa suurumarratti gad deemtu jechuudha gaduma deemtu asumarraan gad deemtu gaduma deemtu jechuudha dhumarratti gad deemtu as jalatti qalama diimaadhaan kan barraa'ee ni jira jechuudha kan pilaastoon irraa yoo barbaadne jechuudha kan jalaa daawunloodii isa jalaa filadhaadha kan ammoo beeksisa garagaraadhaas hin qabne kan salphaadhaan isiniif bu'u yoo barbaadne jechuudha asirraa salphatti buufachuuf kana tuqaa ka jiru jalatti daawunlood ka jettu ni jirti ishirratti yeroo tokkoof kilik gootanii ni buufattu jechuudha. Hayyee daawwattoon kiyyaa yeroo buufattan jechuudha ni banattan akkuma iimoo kaanitti ni banattan jechuudha akkuma asirratti kan argaa jirtan kana jechuudha beeksisni tokkollee irra hin jiru jechuudha wantoonni nama jibbisiisa wantoonni nama iimoo irratti namatti dhufee nama eegsisuuni tokkolleen asirra hin jiru haala kanaan iimoon kun iimoo bareedaadha akkasuma iimoo haarawaa ammallee akkuma asirratti isiniin jee neetworkiin keessanillee dadhabaa yoo ta'e yookiin shabakaan keessanillee laafaa yoo ta'e jechuudha sagalee sirriitti neetworkii laafaa kanaan wal isin dhageessa jechuudha yeroo bilbilaan haasoftan iimoon kun iimoo bareedaadha itti fayyadamaadhaan isiniin jaa. egaa daawwattoon kiyyaa isin gala jeetiin abdii qabaa barnoonni haarawaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karaadhaan kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa ta'an sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaa deemu laayik sheer waliif godhaadha barumsa birootiin agalta deebinutti waan hordoftaniif galatooma.